Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya biyya alaaf biyya keessanii kan nu hordoftan nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu isiniin jecha oduu gaggabaaboo guyyaa kanaaf qindeeffanneen isinitti himaa oduu gaggabaaboo guyyaa kana isinitti himuun isin waliin kan turu an Taganyee Daaqaatii hanga xumuraatti nu faana tura. Itti aanaan ministeera muummee fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnon ministeerota dhimma alaa Tuniziyaa, Morookoo fi Komoros waliin marii bal'aa taasisuun isaanii ibsamee jira. Yaa'ii hojii raawwachiiftota gamtaa Afrikaa 40ffaa cinatti ministeerota dhimma alaa biyyoota adda addaa yaa'icha irratti hirmaachaa jiran waliin dhimmoota faayidaa biyyoolessaa Itoophiyaa irratti xiyyeeffatanii fi dhimmoota gamlamee fi ardii irratti mari'achuun isaanis ibsamee jira. Ministeera dhimma alaa Morookoo obbo Naasir Birraatu waliinis dhimmoota walitti dhufeenya biyyoota lamaanii cimsuu danda'an irratti mari'ataniiru jedhamee jira. Marii kanaanis Itoophiyaan seektaroota qonnaa fi turizimiitiin Morookoo waliin hojjechuuf fedhii guddaa akka qabdu obbo Dammaqaan hubachiisaniiru. Walga'ichi mana maree hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa 40ffaa gaggeeffamaa jiru cinatti dhimmoota faayidaa Itoophiyaa eegsisan irratti ministeerota biyyoota garaagaraa waliin mariin taasifamaa jiraachuun isaas himamee jira. Pirezidaantiin Seneegaalii Maakii Saal yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 35ffaa irratti hirmaachuu fi edaa galgala Finfinnee galanii jiru. Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 35ffaa ijaarsa dandeettii sirna nyaataa, misooma qabeenya humna namaa, dinagdee fi misooma hawaasummaa irratti amajjii 28 hanga 29 bara 2014 magaalaa Finfinneetti gaggeeffamuuf jira. Rakkoolee siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa irratti furmaatas ni ka'a jedhameetu eegama. Halumaa wal fakkaatuun pirezidaantiin Naajeeriyaa Mahamudu Burhaanii fi pirezidaantiin Kootidivaar Alsaan Otaaraan edaa galgala Finfinnee galanii jiru. Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 35ffaa kanarratti hirmaachuuf xiyyeeffatanii akka ta'es himamee jira. Jilichi wayitaa buufata xiyyaaraa idil-addunyaa boolee ga'uu ministeera maallaqaa obbo Ahmed Shidee fi hooggantoota mootummaa garaagaraatiin simannaan taasifameefii jira. Waldaan abukaattota haaraa hundaa'ee lammiilee fi faayidaa adda addaa qaba jedhamee jira. Kanaan dura Itoophiyaa keessatti waldaan abukaattoo seeraa jedhamuu jira ture. Waldaan siivilii kun mirga miseensota isaa kabachiisuu fi ga'ee guddaa baachaa tures torban darbe kana waldaan abukaattota federaalaa hundaa'e garuu isarraa adda ta'uu isaadha kan himamaa jiru. Addunyaa guutuu keessatti bar association jedhamuun kan beekamu ogeessonni seeraa kunneen dhaabbata ofumaa of bulchuu yoo ta'u mootummoota dhaabbilee gurguddoo fi ogeessota seeraa ogummicha hojiirra oolchan irratti dhiibbaa fi to'annoo guddaa geessisuu danda'as jedhamee jira. Dhaabbanni kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 29 bara 2013 labsii bulchiinsaa fi eeyyamaa kenniinsa tajaajila haqaa baheen dhugoomuu danda'ee jira. Addunyaa guutuu kanarratti abukaattonni hawaasa hedduu bakka bu'uun tajaajila abukaattoo fi gorsaa seeraa kan kennan yoo ta'u hanga gadiitti gadi bu'uun hawaasa waliin walitti dhufeenya gaarii qabaachuu danda'us jedhamee jira. Itti gaafatamummaan isaanii abbaa alangaaf ta'ee gaafatamummaa abbootii seeraaf qoonni inni sirna haqaa keessatti qabuu fi olaanaadha jedhan ministeera haqaatti ministeer deetaa kan ta'an Alaaman ta'e Agdoom. Ministeerri haqaa waggoota 3 dura kan jalqabee lafarraa harkifataa turuun labsii hundeeffama isaa amma dhugoomseeras jedhamee jira. Erga barbaachisummaan isaa itti amaname hanga amma labsiin hundeeffama isaa osoo hin bahin ture gaaffii jedhuu fi yeroo garaagaraatti wixinee seeraa adda addaa qopheessinee turre garuu kutannoon mootummaa hin mul'anne gama kanarratti jechuunis qeeqanii jiru. Hanga adoolessaa darbeetti Itoophiyaa keessatti abukaattoon tokko beekamtii seeraa kan qabu dhaabbata seeraa tokko banee hojjechuu hin danda'u ture. Garuu waajjira banatee hojjechuu danda'a malee namoota kaan waliin walitti dhufee dhaabbata sirna haqaa irratti hojjechuu hin danda'us jedhamee jira. Dhaabbileen abukaattota damee seeraa adda addaan muuxannoo kan qabanii yoo ta'u hojii abukaattummaa idileen ala hojii bal'aa adda addaa hojjechuu akka danda'anis himamee jira. Kanaafuu waldaan abukaattota haaraan kun abukaattota dhuunfaan ala dhaabbilee abukaattota beekamtii seeraa qaban hammachuun isaa irraa caalaa akka guddaa ta'uu isa godhasi jedhamee jira. Boordiin waldaa abukaattota hordofuu labsii kanaanii kan hundaa'e yoo ta'u miseensota boordichaa abbaan alangaa waliigalaa dhiyeessuun ministeerri muummee immoo kan mirkaneessan ta'a. Miseensota kanneen keessaa 3 isaanii waldaa abukaattota irraa tokko barsiisaa seeraa mana murtii waliigalaa irraa tokko akkasumas 2 immoo abbaa alangaa waliigalaa irraa muudamus jedhamee jira.
Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu ispoortii keessaa immoo Kaameruun waancaa Afrikaa 33ffaan ala ta'uun ishee beekame. Tapha mo'anii darbuu walakkaa xumuraa halkan edaa Kaameruunii fi Ijiptii gidduutti geggeeffameen Ijiptii rukuttaa bilisaanii injifachuun tapha waancaaf darbuu ishee mirkaneeffattee jirti. Saatiin idilee goolii malee qixa xumuramuun rukuttaa adda bahiinsaa Ijiptii goolii 3-1 Kaameruuniin injifachuun tapha waancaa xumuraaf darbuu ishee mirkaneeffattee jirti. Qopheessituu waancaa Afrikaa 33ffaa Kaameruun osoo hin milkaa'in haftee jirti. Senegaalii fi Ijiptii shaampiyoonaa waancaa Afrikaa 33ffaa ta'uun carraa waliin wal falmachuu mirkaneeffatanii jiru. Ijiptii yeroo 7 shaampiyoonaa waancaa Afrikaa yoo taatu, Senegaal yeroo 3 xumuraaf geessee turte. Taphattoonni sarara fuulduraa Liverpool Saalaa fi Maaneen faallaa walii ta'anii waliin taphatus jedhamee eegamaa jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun gaggabaaboon guyyaa kanaaf qindeeffannee kanneen hanga ammaa daawwattan ture. Oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa qindeessuun isinitti hamuun isin waliin kan ture an Taganyee Daaqaatii qophiilee keenya hafan waliin yeroo gaarii qabaadhaa nagaatti.